Oromoon akkuma reefu Profeesar dubbatan uummata hedduu namooma qabu. Namoomni isaa gudoora jaaniin greatest guddaa gartee sadarkaa gudoora warra ga'e namoomaan jechuudha. Hoggaan kana jedhu uumaa ilma namaa tanarraa uumaa addaati Oromoon gudoorri isaa jechuudha. Maaliif ni maxxanfataa jaaniimi maxxanfataa akka uummanni ofuu kanaa miti ka dhugaasan ture. Fakkeenyaaf tokko raafikeetumaan dabara namni tokko yoo ilma kee ajjeese waan kun hedduu garaana nyaataan yeroo dhagahu nama ilma kee ajjeese ni ajjeeftaami. Oromoon immoo ajjeesu dur gosaatu waliin baha namni sana akkami ajjeesee gaafatan yoo abbaan kiyya ana qofa qabaate namni tokko ana ajjeese nama san gosaa bee gaafata gosti laalteeti du'atti murti nama sanitti jechuudha.